qabsiisuu dandeessi. Okay. Kuno nama hojjechuu dandeessu ani sisi wajjin doolaara 500 hin deema jedhaa jiru jira jan. Diasporaan si wajjin doolaara qabsiisuu fedhu jira. 500 argattee ammas kan biraa. Okay. No, diaspora biraati miti. Ani sirraan barbaadu because ati nama birarraa fuutee kanaa kan itti osoo hin ta'in asitti dhuftee halaal 500 fittee asumatti naa kan itti barbaadan. Akkas namarraa maaliif namni sponsora si ta'uu qabu? Ati naa kan akkadhu. Ino hojjetti ani na sodaachisaa uummanni kun antee baay'atee nu hojjetti nyaatamtaa dhiisinaan jedhaa rubar. Akkanatti wal sodaachisuun gaariidha jedhan. Ittiin galanii. Inni beekaa barsiisee miigi nyaatee jira barqaalchuuf kijibaa jira garuu 500 barbaada abdusee please kakadhuti boruun godhaa waan boruu dalagaaf irraa fixu fedha. Wallahi warabbal kaaba anu lukkuu sirriitti hojjedha warabbi ana abduseen waxii quba nama kutachiisu wal lukkuun daanqoo sirriitti hojjechuu hin danda'a. An. Daa isa baabaa furnaa kennaa. Ifirra deebiste. Oi daa kan kee abakkaadhiis na sodaachisanii jiru warra jala jiru nyaatamtanaan jedhanii. Batalee ijoolleen argee baay'eetu dhiisi nyaatamtanaan jedhaa tarii si beeku ta'a. Guys abaaboo afur. Yaasin yaa Yaasin Samri Arsi. Thank you very much. Kim ya Nurlij, wayne Kimo, godinyae. Mache mulata kafa yargej, mache marrasaw. Gift arrasaw. Imani. Thank you wandimi. Guys, double. Double guys. Najatin talara ragati na nyache sufi. Dina koti mo maki da wali galte dufte na nyatin be jechuudha maki. Qabsi fi yetti tokko dufte. Qabsiisii siinjee bar waan feeteen deemi hay maal taateeti. Double guys. Irran deemaa bar nyaata godhu. Inkwaan nyaata godhamu nyaata lukkuu namni beeku miti. Nyaata takkaa nyaattee hin beekne godhee si nyaachisuu danda'an. Takkaa jireenya keetitti argitee hin beekne. Thank you very much. Siisii obboleessa. Nyaannila. Doraa 500 barbaadna. Nyaata akkamiin nyaachisuuf deemtan maati waan hin jirre waliin intini maani nyaanni hin jirre sila wanti addunyaa kanarraa. Nyaanni istaayilii mataa kan keetti haaraa uummachuu barbaadde moo nyaata? Namni hundinuu mooyaa walirra qabaa miti namni nyaata hin beekne kan godhu jira kan isaan hin beekne kan hin godhu jira. Waxiin addunyaarra jiru kun gosa meeqa jira sile waxii misirii jira waxii dinnicha waan adda addaa kan hallichaa jira waxiin daanqoo kan biraa maaltu jira waxiin nama gosa gosaa jedhan kun inni kan ruusni affeelameetuma hojjetama. Daakoo jechuun lukkuu. Dhaggeeffadhu. Lukkuu. Sorry, abusee. Qalbiin lukkuu bira si jiraan naate. Raayidii bashan bira. Dhalagee. Mee ati akkamitti jechuun akkamitti dalaydan jechuun nyaata akkamittiin dalage ati fayyadiisi ati mee akkatti dalaydu nuuf himi. An amma gaafa lukkuu tokko hojjechuudha jedhu awwala lukkuu hundasaa haala ajaa'ibaatiin qulqulleessee miicee billiitii si baaseetiin lafa godha intiniidhaan bishaan danfaa miicee hundasaa haala ajaa'ibaatiin keessa intini ergan fixee shunkurtii katfaalloo shunkurtii hanga isa ga'u kattafeetiin lafa intini godha achiin distii ibiddarra kaa gaafa shunkurtii muramee jedhu yookiin wanta akka timaatimii yoo itti barbaachisa ta'e wanti biratti muramu shunkurtii sanatti xiqqoo intini falsaamu salsaa seedhanu san kaza shunkurt isaatidhaa si ittaadhaan distiidhaan shunkurtiin sun suutaan ibiddi las godhameetiyyuu xabbafama shunkurtiin gaafa bicuus intini jedhe gubachaa deemu zayitii bicuusii xabbi abiddarra gibbataa leen sochoofamaa shunkurtiin erga bilchaate barbareetti dabalta jechuudha. Barbareedhaaf shunkurtii sana intini waliin qolollaatee haala ajaa'ibaatiin qimamii waan itti namu boonatti nama qimamiin erga waxiin bilchaate. Kana booda erga shunkurtiin qolollaamee bahee foon sana fuuteetiyyuu waxii waan ta'eef erga shunkurtiin bilchaate bishaan bicuutti dabalta qololloo sanatti. Kaza erga inni bishaan godhate akka waxii ta'ee indaanqoo sana fuute keessa buusaa jechuudha. Indaanqoon sun qololloo sana wajjiniin hanga inni bilchaatutti eegdee gaafa inni bilchaachuu san mirkaneeffatte qimamaa adda addaa kana waan adda addaa keessa goota achi sooginni dhumarra godhama akka inni bilchaanne godha waan ta'eef soogidda dhumarra goota erga wanta riin bilchaate mirkaneeffate soogiddatti dabalta
eegaluun bilchaatee dhumarra bahuu deemu qimamatti ni ta'a. Qimamii moo? Otuu soo gidduutti neqin dura qimameetitti nama soo gidda dhumarra itti naqa dhuma erga bilchaatee dhume. Eega bilchaatee booda qimamatti ni ta'a jechuudha dhumarratti. No qimamiin erguma bishaan itti dabaltee kaateyyuu jidduudhaan itti dabalta qimamii hundaayyuu. Akkamitti dhumarratti nama qimamiin wajjin bilchaachuu qaba bar wal fudhachuu qaba. እንዴት መጨረሻ ላይ ጨው ብቻ ነው የምጨምረው? eegaluutti ni ta'e booda. ቅመሚሞ ኦቱ ልኩ ሚጨሜ ለፈ ታአ ጅራ ሚቲ ቆሎሎን ሱን ሀላ አጃይባቲን ቆሎላሜ በርበሬን ብልቻቴ ወል ፉደቴ ያለ ጀዱ አሲሞ ቅመሚት ደበልታ አቺ ካቴ ኤርገ ቅመሚን ሱን ይፉ ወንተር ቆሎሎን ሱን ስሪት ብልቻቴዩ ልኩት ደበልታ ይበስላል ማለት ነው። ሰነቦ ደግሞ እንትኒ ሶ ግደ ደበልታ ሚትነይታ timaantiin waa'ee timaantiin sanoo. Timaantimiin awwala intini wajjini shunkurtii wajjini salsaan awwala malee booda irratti nama yeroo shunkurtiin ibiddarra jiru san salsaan shunkurtumatti intini goota jechuudha yeroo barbareen itti dabalama. Mee as keessaa dhibba keessaa meeqanaa kennitu hojjannaa waxii koo amma waxiin daanqommaarra dogongorri jiraachuu danda'a akka nama tokkotti gin dhibba keessaa meeqan argan alsarra'u ጋይስ አልተሰራም እኛ ተኑ ቁባ ወጅኒን ተሰርቷል። አላህ አለይከ ወጥ እንዳንቆ አጃይበት ጀት ተርባተ መናፍ ማል ዲበከዛ ዲበና ከኑ ቀብዱ ማል መት I don't know namta ko tokko timaantiin itti naqa annamo timaantiin hin fayyadamu waxii lukuu keessatti inuma timaantiin inuma cirraashin fayyadaman shunkurtii qofa salsaasiin jechuu kiyya bar yoo akka carraan barbaachise salsaan itti fayyadama intini irratti saalsaan kan hin fayyadamu paastaa qofaaf timaantiin waxii sugoo silsii ta'eef malee lukuudhaaf saalsas wanni timaantimii jennaan diqqoo timaantimii isa ofii muramuu miti bar salsaa jechuu kiyya salsaasii bilchaataa intini bilqaaxii keessaati. namni hedduun amala ijoolleen akkatti mooyaa qaban irra hedduun isaanii saalsaa fi timaantiin hin fayyadaman qullubbii keessa because wanni keessatti lukuun guyyaa hedduu waan turuuf timaantiin xiqqishoo waxiin balleessaa sanifuu wanni fayyadamu shunkurtii qofa qullubbii fi zanjabiila heddummeessuudhaan kororimaa waan adda addaa itti aansuudhaan shunkurtii sana gaafa hojjettu killeemmoo wayne killee ina yaadachiiftani killee isa bilcheeffame keessa bu'u waxiin daanqoo keessa amma nyaadhe bar waxiin garuu waxii biyya kanaa osoo taane waxii Itoophiyaati kan yeroo intini jedhe killee bilcheessanii keessa buusan san wayne ispeeshaal እኮ ነው በጣም ተሰማኝ ልኩ እንትኒ ሰና ኪሌ ብልቻቴ የሮ ወጢ ከስበሬዳ ከነ ኬሰ ቡፍቴ አሲደዳ ኬሰ ቡፍቴ ቹዳዳ አጃይባ ከነ ያበደ ቅቤ እንደዚ ወይኔ ቀይ ወጢ ፉንድራ ከየነ ዶፌካ integaru akkaataa lukkuu itti dhiitu nuuni baay'isawee dalagaan guddaan shunkurtii faa godhu osoo hin ta'in lukkuu ni godha nama lukkuu usteetuma gootee deemtee lukkuu nyaata bishaan danfistee tabar awwala bishaan danfaadhaan ni qabdi waxii balleesti qimamaati gootee bishaan danfaadhaan gootee kaatee leemunatti cuunfitee leemuna sanaan immoo miicita lukkuun leemunaan miicamaa yoo jalqabatu ittiin hin godhan bishaan danfaadhaan sirrii akka rifeensi irratti nafne rifeensi jismii lukkuu irratti akka nafne intiniidhaan bishaan danfaan maaliif bishaan danfaa fayyadaman bishaan danfaan wanta sana hundayyuu qulqulleessee baasa xurii irra jiru ammas rifeensumti wanti taate wa irra jirti rifeensa qabdi bar lukkuun gogaarraa qabu rifeensa sana irraa yaasa bishaan danfaan adal inde oromo abdussee gobos jedha chiikonni natti hirmuu barbaadanu jaarsa likkiitti waxii hojjechuu danda'u argattanii jirtu jechuudha